iddoowwan hawwata turizimii magaalaa Adaamaa misoomsuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu Koomishiniin Turizimii magaalittii beeksise. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa magaalaa Adaamaa fi gareen itti gaafatamtuu waajjira Koomishinii Turizimii magaalaa Adaamaatiin durfamu giddugala hurka uumamaa bokkuu daawwate. Itti gaafatamtuu waajjira Koomishinii Turizimii magaalaa Adaamaa Aadde Sa'aadaa Kuluu akka jedhanitti kaayoon daawwannaa kanaa hurkicha beeksisuu fi hubachiisuuf irratti akka hojjetamuuf jechuun ibsan. Kaayoon sagantaa daawwannaa har'aa kunin xiyyeeffannaa guddaan itti kenname. Hojiin gurguddaan akka biyyaatti akka naannootti akkasuma immoo haala qabatama magaalaa keenyaatiin illee iddoowwan hawwata turizimii qabnu babal'isuu promootochuu kan misoomsuu irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Kanaaf kaayoon isaa inni guddaan sagantaa irraa beeksisuudha. Hojii promooshiniitiif dhufne akkuma argitan iddoon kun iddoo baay'ee hawwataadha. Hawwattummaa isaa caalaa immoo iddoo turizimii fayyaatiif tajaajila kennuudha. Tajaajila garaagaraatu asitti kennama. Namni baay'een kiiloomeetira hedduu qaxxaamuree baasee asitti dhufee tajaajila kana argachaa jira. Namni ammoo dhiyoo irra jiru. Even jiraatan magaalaa keenyaa as jiraachuu isaayyuu kan hin beekne hin jira. Gama birootiin iddoowwan hawwata turizimii magaalaa Adaamaa keessaa tokko ta'uu hurkichaa kan eeran Aadde Sa'aadaan deeggarsaa fi gahumsa barbaachisu taasisuun dhaqqabamummaa tajaajilichaa caalmatti babal'isuuf ta'us dabalanii dubbatan. Kanaaf hojii kana promootochuu dhaqqabamummaa isaa ol kaasu tajaajila naannoo kanatti kennamu hawaasaaf garsiisu dhumarratti immoo yaa'insa turistii dabaluudha jechuudha kaayyoonsaa. Egaa tajaajilli naannoo kanatti kennamu tokko tajaajila fayyaati. Namni baay'een dhibee garaagaraatiin qabame as dhufee fayyaa argatee deebi'aa jira. Inni lammaffaan tajaajila bareedinaatiif illee hin oola. Gama biraatiin ammoo hurki bokkuu kun iddoo hawwata turizimii ta'ee bashannanaaf illee ta'uu danda'a waan ta'eef egaa tajaajila garaagaraa faayidaa garaagaraa irraa argamu kennaa jira jechuudha. Hojii gaggeessaan hurka uumamaa bokkuu obbo Raggaasaa Gammachuu hurki uumamaa bokkuu kun waggoota dheeraaf uumamaan hurka lafa keessaa bahaa ture ta'uu himanii bara 1988 irraa kaasee bifa haaraadhaan gurmaa'ee ijaaramuun kutaalee biyyattii keessaa dabalatee hanga lammiileen biyya alaa tajaajila irraa argachaa jiran ta'uudha kan dubbatan. Hurki uumamaa bokkuu kun egaa uumama waan ta'eef durirraa kaasee hurka lafa keessaa ba'uudha. Lukkooffachuudhaan yeroo qorri isaan qabe irra ta'anii fayyadamaa turanii ka jedhudha. Abbootii umurii dheeraa qabanirraa kan dhageenyuu fi seenaarraa kan hubannu. Uummata kutaalee adda addaa biyyattii keessaa fi biyyoota alaatii dhufaniif karaa ammayyaawaa ta'een tajaajila kennuu kan jalqabe bara 1988 irraa kaaseeti bifa haaraatiin. Haaluma kanaan hurki uumamaa bokkuu kun tajaajila fayyaa qaama namaa, miidhagina qaamaa fi hawwattummaa fi bashannanaafis kan oolu ta'uu kaasaniiru. Hurki uumamaa kun tokkoffaa fayyaa namaatii fi lammaffaan bareedina qaamaatiif, sadeeffaa immoo hedduu hawwata turistii ta'ee uumama waan ta'eef tajaajilaa jira. Turistoonni baay'een uumama ta'uu isaarraa kan ka'e kana dhufanii ilaalaa jiranii faranjoonni istiimii ammayyaa kan hojjetan kanarraa ilaalaniiti garuu faayidaan isaa walittiin dhufu jechuudha. Walumaa galatti hurka kanatti guyyatti namoonni 200 hanga 300 kan itti fayyadaman ta'uu kaasuun gama carraa hojii uumuutiinis namoonni 50 ol akka irraa fayyadamaa ta'anii fi hurkichi ammas misoomuu akka qabu dubbataniiru obbo Raggaasaan. Kanaaf kana caalaa addunyaa irratti beeksisuudhaaf hojjechuudhaaf piroojeektiin qabamee bifa haaraatiin diizaayinii waa hundi dhumeeti sadarkaa sanitti hedduu hawwata turistii magaalaa keenya magaalaa Adaamaa beeksisuu bira dabree magaalaan Adaamaa yeroo ammaa smart city jedhamtee hojii irra oolchaa jirtu faana karaa wal madaaleen akka inni deemuu danda'us iddoo hawwata turistii kanas ka sadarkaa saniin walgituu danda'uuf diizaayinii bifa haaraatiin hojjennee magaalaa keenya naannoo keenya biyya keenya beeksisuu keessatti bokkuun uumama ta'uu isaarraa kan ka'e gahee guddaa qaba waan ta'eef sadarkaa sanitti itti yaadamee karoorfamee hojjetamaa jira jechuudha. Namoonni hurka kanatti yoo fayyadaman arginee dubbisne tajaajila hurkicharraa argataa jiranitti gammaduun himanii hurkichi caalmaatti akka nuuf kunuunfamuu fi eeggamu jechuun yaada isaanii Adaamaa Broadcasting Serviceef ibsaniiru. Booranaa yaaballoo gama dubluq lafa jedhamtu achirraa dhufe
kiiloomeetira 622 irratti argamti Dubuluqi Finfinnee irraati achuma dhufe. Bakka bokkuu shanan jedhani ka sirni gadaa durii keessatti warri gadaa itti bahee karrayyuun dhiqatu ka akkasii jira kan gaar keessa bahu sana si garsiisan jedhe. Gammadee anis been agarsiis jedhee wajjin dhufe. Amma guyyaa lama dhiqachuu kiyya guyyaa sadaffaan amma yoo waaqayyoon jedhe boru fudhadha. Duraanii harki koo jilbii koo hundu naafatee ture. Amma diddiriireera. Akka gaafa ijoollummaa kiyyaatti waan deebi'e natti fakkaata. Arsii dhufe. Arsii eessa? Karaa roobee arsii. Hayyee maaliif as dhuftanii? Na dhukkubee tajaajila luka kana na qabee luka harka na qabee duwida na qabee diqqoo fi duwida kana ho'itti soba jedhu na waraana malee akka ho'itti sanii halii na waraanu amma harka keessa immoo na waraana faana kana immoo na guba waan immoo jedhama. Diqqoo wayyuma ho'itti diqqoo wayyama amma haa ta'u akka duraatti xaqlal waan natti jedhe natti fakkaata.